jalqabarratti hangafa ta'utu xiinxala beekamtii kennuuf dhiibbaa naannichaa gidduutti Itoophiyaan dhimma galaana diimaa tilmaamaa keessa galchuun filannoo Somaalilaandii deebistee xiinxalaa jirti jedhame. Itoophiyaan jeequmsi ulaa galaanaa Hormuzii gabaa boba'aa fi xaa'oo addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jechuun akeekkachiistee tarkaanfii qindaa'aan akka fudhatamuu fi waamicha dhiyeessiteetti. Hidhattoonni waamicha nagahaa didanii hafan miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galan ajjeesaa jiru jechuun hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa himan. Chaayinaa fi Raashiyaan araaraa fi dhiibbaa gochaa jiran pirezidaantii Shiin waraanni kun yoo bal'ate naannoo irratti miidhaa fida jechuun akeekkachiisaniiru. Turtii waggoota 22 booda Arsenaal waancaa injifachuu mirkaneeffate. Gadda waggoota 3 walitti aansuun lammaffaan xumuran kan dagachiise injifannoo waancaa Mikaa'el Arteetaan gara Emireetisti fide kanaadha. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araggaachi Ameerikaan irra deebiin haleellaa raawwannaan wantoota haaraa hedduuti ishee eeggata jechuun dhaadannoo pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii kenne. Manni murtii Paakistaan namicha ol adeemtuu miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun beekamtu ajjeesuun dheekkamsa kaasee du'aan adabame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnishiin toora keenya kan yuutuubii sabiskiraab godhaa akkasuma kan tiiktookii illee mallattoo pilaasii rukutuudhaan foloo godhaa. Gama telegiraamaa fi feesbuukaanis Ardii Miidiyaa Konnishiin ni argattu. Amma balballoo mi'ootuu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa nu duukaa tura. Xiinxalaa beekamtii kennuu fi dhiibbaa naannichaa gidduutti Itoophiyaan dhimma galaana diimaa tilmaama keessa galchuun filannoo Somaalilaandii deebistee xiinxalaa jirti jedhame. Yeroo Somaalilaandii waggaa 35ffaaf walabummaa ishee Somaaliyaa irraa fudhattee caamsaa 18 kabajaa jirtu kana xiyyeeffannoon gaanfa Afrikaa keessaa suuta jedhee gara Itoophiyaatti deebi'eera. Gaafii deebii hin argatiin kan akka Itoophiyaan Israa'elitti aansuun biyya lammaffaa Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennitu ta'uu dandeessii laata kan jedhudha. Dhimmi ergaa walii galteen hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti muddee bara 2024 taasifame fashalaa'ee dubbiin siyaasa isaas qabbanaa'ee ture kun sochii dippiloomaasii haaraa dorgommii siyaasaa haala naannoon oofamu galaana diimaa irratti caalee fi fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa argachuuf qabduun deebi'ee ka'eera. Itoophiyaan jeequmsa ulaa galaanaa Hormuzii gabaa boba'aa fi xaa'oo addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jiru jechuun akeekkachiistee tarkaanfii qindaa'aan akka fudhatamuu fi waamichi dhiyeessite. Itoophiyaan jeequmsi yaaddessaa Iraan waliin wal qabatuu fi muddamni ulaa galaanaa Hormuz Strait of Hormuz gabaa boba'aa fi xaa'oo addunyaa irratti dhiibbaa garmalee uumaa jiraachuu isaa akeekkachiiste. Kunis biyyoota meeshaalee barbaachisoo kanneen alaa galchan irratti gobii nyaataa fi tasgabbii diinagdee irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira jette. Loondonitti koonfiraansii waloomaa addunyaa irratti caamsaa 2026 kan haasawaa taasisan ministeerri mallaqaa Ahmad Shidee akka dubbatanitti gatiin boba'aa dabaluu fi rakkoon dhiyeessii xaa'oo yeroo facaasaatti oomisha qonnaa irratti gufuu uumaa jira jedhan. Hidhattoonni waamicha nagahaa didanii hafan miseensota waraana bilisummaa Oromoo WBO karaa nagahaa galan ajjeesaa jiru jechuun hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa himan.
mootummaan hidhattoonni waamicha nagahaa didanii afaan hidhattoota woboo waraana bilisummaa Oromoo kan karaa nagahaa galan jedhe irratti xiyyeeffachuun miidhaawwan garaagaraa isaan irraan dhaqqabsiisaa jiru jechuun himate. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsa kaleessaa baaseen haalli nageenyaa naannichaa fooyya'us ammas rakkoowwan jiraachuu ibsee hidhattoonni miidhaa geessisaa jiru jechuun ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen eereera. Koomishinarri Araarsaa Mardaasaa hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa ibsa isaaniin hidhattoonni shanee jechuun isaan waaman ibsan ofii nageenya jibbuurraa darbee warreen nageenya filatanii uummatatti deebi'an adamsanii ajjeesuu, maatii jalaa ugguruu, ajjeesuu fi mana isaanii gubuun hojii isaanii idilee ta'aara jedhan. Haala kanas yeroo yeroon ciccitanii daandii nageenyaatti dhufanis kana mirkaneessuu fi iddoowwan garaagaraatti kanuma qabatamaan arguu himan. Chaayinaa fi Raashiyaan araaraa fi dhiibbaa gochaa jiran. Pirezidaantiin Shiingi waraanni kun yoo bal'ate naannoo irratti miidhaa fida jechuun akeekkachiisaniiru. Chaayinaan Shii Jiinpingii fi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin waraana USA Israa'elii fi Iraan gidduu jiru ittisuu fi hariiroon dippiloomaasii deebi'ee akka jalqabu waamicha taasisaniiru. Akkasumas waraanni kun itti fufuun gidduu galeessa bahaa jeequu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Marii bilbilaa waxabajjii 19 keessa taasisaniin wal waraansa dhabamsiisuun dhimma dursa argachuu qabudha jechuun Shii Jiinping Puutiinitti himuu isaanii ibsi ministeera dhimma alaa Chaayinaarraa bahe ni agarsiisa. Shiingi humna waraanaatti fayyadamuun falmiiwwan idil addunyaa hiikuuf karaa sirrii miti ergaa jedhanii booda babal'ina waraanaa kun qofatti nagaa naannichaa caalatti akka booressu akeekkachiisan. Turtii waggoota 22 booda Arsenaal waancaa injifachuu mirkaneeffate. Gadda waggoota 3 walitti aansuun lammaffaan xumuran kagachiisuu injifannoo waancaa Miikaa'el Arteetaan gara Imireetisti fide kanadha. Liverpool bara darbe yeroo shaampiyoonaa tahee taphattoota ciccimoo baay'ee qabaachuun isaa Arsenaaliif kaka'umsa kenne. Liverpool osoo taphoonni 4 hafanii ture shaampiyoonaa kan tahan. Arsenaal taphattoota haaraa 8 garee isaaniitti dabalan. Toomaas Paartee qofatu kilabicha gadhiise bahe. Ezzee fi Vektaar Yookerees taphattoota maqaa gurguddaa qaban garichatti makamanidha. Yookerees paawundii miliyoona 64 Ispoorting Liizpaanii irraa Arsenaal galee dhiibbaa gaarii uumeera. Maartiin Zubimeendii, Madueke, Hinkaappee fa'aas waruma darbe kana Arsenaalitti makaman. Amma Champions League qofatu isaan hafe. Isas seenaa haaraa barreessuuf xumuraaf PSG waliin gahaniiru. Torbaan booda ammas Arsenaal daqiiqaa dhumatti galchii lakkoofsisuun gammachuu isaa adda ture. Niiki Waltimoodii dafee galchii lakkoofsisee Arsenaal ammoo taphattoota 3 isa dura taphatan irratti Newcastle mo'atee hin beeku ture. Daqiiqaa 84 irratti Miikaa'el Mariinoon galchii lakkoofsisee Gabriel Magalhaes daqiiqaa 96 irratti galchii yeroo lakkoofsisu gammachuun isaanii adda ture. Liverpool ammoo Crystal Palacein mo'ame. Arsenaal galchii kubbaa koornaa irraa kaa'uu hedduu fayyadamuun haala kanaan qabxii baay'ee argataniiru. Arsenaal qabxii 2 qofa caalamee lammaffaa galee torbaan baay'ee murteessaa ture. Galchii 3 Ezzeen Tottenham irratti lakkoofsisee qabxii 6 akka caalan godhe. Taphoota 10 walitti aansanii mo'achuu qofa osoo hin taane taphattoota 8 irratti osoo galchiin irratti hin lakkaa'amin xumuriin Arsenaal mataa gabattee Premier League irraa ka'e. Sunderland qixa 2-2 xumuruun Arsenaaliin
dhabe. Garuu sadaasa keessa Manchester City Newcastle 2-1 waan mo'eef Arsenal qabxii 6 caalaa itti fufe.